Harka fuunee kan jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya ijaan sab qunnamtii mootummaa naannoo uummata Hararee irraa magaalaa Raazaat akka ta'eeti jira oduu isinitti himnaa oduu waliinis Diinee Mahammad. Aartii Oromoo guddisuudhaan dhaloota dhufuutti dabarsuudhaaf gaheen hawaasa hundaa murteessaa ta'uun ibsame. Filmiin afaan Oromoo dureen isaa Diyaaspooraa jedhamu galma sinimaa Zeebitti bakka daawwattootaa fi jaalattoonni baay'inaan argamanitti eebbifameeti jira. Dabalata qabna. Aartii Oromoo guddisuudhaaf dhaloonni haareen yeroo ammaan tanaa tattaaffii cimtuu taasisaa kan jiran yoo ta'u haaluma kanaan fiilmiilee adda addaa kitaabota afoolaa fi sirboota garaagaraa hojjechuudhaan uummata Oromoo bal'aa biraan ga'uu irratti argama. Haaluma kanaan fiilmiin afaan Oromoo mata dureen isaa Diyaaspooraa jedhamu haala miidhagaan qophaa'ee magaalaa Harar galma sinimaa Zeebitti eebbifamuudhaan daawwattootaaf dhiyaateeti jira. Fiilmicha kan barreesse aartist Sharmaarkii Adamii. Fiilmiin Abdul Maarshaal aartii fi nuun istuudiyoon hojjete kun sa'aatii fi daqiiqaa 20 kan dheeratu yoo ta'u fiilmichinis dhimma hawaasummaa fi miidhaa dubartootaa irratti xiyyeeffatamee hojjetamuudhaan daawwattootaaf qophaa'ee eebbifameeti jira. Producer yookaan qopheessaan fiilmichaa Abdulaziz Sufyaan sirna eebbaa kanarratti haasawaa taasisaniin akka dubbatanitti aartiin Oromoo bara dheeraa cunqursa jala ture jalaa baasuudhaaf aadaa fi eenyummaa Oromoo gama aartiitiinis akka mul'atuu fi dorgomaa akka ta'u godhuu keessatti gaheen hawaasaa barbaachisaa akka ta'e dubbatan. Akkasumas fiilmii Diyaaspooraa kana hojjechuudhaaf bu'aa bahii hedduu keessa akka turan himuudhaan garuu boodarratti milkaa'ina guddaa kanarra ga'uudhaaf gammachuun akka itti dhaga'ames himan. Aartist Sharmaarkii Adamis haasawaa taasisaniin uummanni Harargee akkuma muuziqaa Oromootiif iddoo argama afran qalloo ta'etti gama aartii fiilmiitiinis qooda gama isaa ba'aa akka jiru ibsanii gara fuuldurattis kana caalaa kan hojjetan ta'uudha dubbatan. Fiilmicha irratti taatotni babbeekamoon Sharmaarkii Adam, Leensaa Ilamoo fi taatotni kanneen birootis argamuudhaan fiilmicha haala addateen miidhageeti jira. Yoonda gongoruu baadhee leelloo jechuun ati na fakkaata. Ana. Kakak kayak dilalani, makina laman dawaya. Dhala baru university. Garuu akkamii beekte? Yok ya benzilli baş miga gatinle risay jira jani bar. Okay, gaafa sanama hedduu ture beekteen. Dua kafan ras shuruf kau kuni mali. Kanamni no bahasa baru. Jalalti tehamtu onneti yafuute. Onne miti ganan qama qalbii si fuudha. Kamilelo, bishaan daakuu hin beekame. Bishaan daakuu qofaan ulbata godhu siin beeka. Shurufkaa keessa ga'u shurufkaa ulbataa malee. Kana hulbatti itti na yaamte. Wallahi ulbanni ni nani godhe kanaa miti. An tokko Diyaaspooraa siireeti. Diyaaspooraa moo? Diyaaspooraa. Sakun maal godhata? Anu waan godhadhu waanuma ummaan tiyya naa gootee nyaadha. Ni beektaa ijoollee tana? Nama si beeka. Wajjumaan garuu jiraan? Odunya dajoonu nyaadhamu jira kunoo. Qawwee Diyaaspooraa qabdu san ofirraa darbii geega. La. Addaan baafadhu. afaan miccirin dhugaa jirtu natti himi. Ameerikaa raa dhuftee hajannata raa dhuftee seeta.
أنا عم بيا بيتهم بيخو عم بيو مخيسان جرا ورا كندا ورا أستراليا ورا شوفاتو قمتشيتو تيجي مالي مالي مفلسي راي ربي جيتي يا لا توجب توتي يا ركمغي